social media kiyya kana jala akka isaan jiran baay'ee waan namanuuf. Lamaffaas immoo akka isaan dhagaan baay'ee waan beekuutiif. Akka isaan waan ta'ani godhu waan ta'ani dubbadhu kanas quba akka isaan qaban waan beekuutiifan miidiyaan of harkaa qabu kana qabadde isinitti dhufe. Egaan hiriyoonni kiyya fagoo dhiyoo jiraattanii warri naa yaaddoftanii wanti amma itti jirru fi akka amma keessa jirru kan durii caalaa ulfaata wanta wal qixxaate isinitti hin fakkaatin garuu qeenama hundumaati gaddi waan dhaga'amuutiif jecha kaan sodaatee kaan immoo yoo bulan gaariidha lama bulan gaariidha jedheetu afaan taa qabatee jiraate malee yerattiin kun yeroo badduudha keessumaatii tebba waadaa Geetaachoo faa butamanii achi buutee isaanii dhabneeti kaasne yerattiin ammaadhaa yeroo itti qaamni maqaa walitti moggaasuu fi wal nyaachuudhaaf immoo jalqaba qaamni maqaa walii baasuu danuu sanaa miti har'a kanan jechaa jiru wanti har'a dhufee jiruutii fi Oromiyaa keessaati balaan qaxxa baay'ee jiraachuu isaanan beeka garuu namoonni warri quba qabdanii Salaalee Darraatii warri akka warra Jaarsoo Qarree Gohaa Aboottee Ejeree Garba Gurraachaa Wacalee warra akka Kuyyuu kuni namnis quban qabu isaanis hin jiran uummata sana har'a naman kadhadhu namni ani kadhadhu tokkicha korma nama tokkicha dhiira abbaan taayita dhashe karaa darraa beekuun qabu kadhadha namni karaa darraa beeku tokkichi lubbuunsaa uummata kanaatiif isan marar dhugaa saba kanaadhaa waggaa 5-7 booddee gaafatamuun keenya hin oolu. Eessa jirra inni akka dhalootatti himnu hin beeku garuu tokkicha haati isaa deesse ilma abbaa isaa beeku. Darraa moo karaa isaa kan beeku. Kuyyuu haa ta'uu Garba Gurraachaa haa ta'uu Wacaallee haa ta'uu ilma Bootii haa ta'uu ilma Ejeree haa ta'uu yoon jiraadde saba kanaaf bu'a. Sagaleef dhugaa isaanii baase yoon du'e immoo lafichaaf sondi ilma jedhu takkan barbaada. Qophaa isaa moondu sababni isaa qophaa gadi hin dhiisu waan ta'eetiif jecha. An Oromiyaa keessaati qixxa baay'ee irra deeme Walloo abiddataatti dhaqee Horroo Guduruu Wallaggaa abiddataatti deeme Begii abiddataatti deeme Boorana rakkoo itti namni seenuu hin danda'annetti dhaqee Darraa garuu daandiin isaa eessarra karaa kam akka inni galchu waan wallaaleef jecha seenuu hin dandeenye garuu dhiiga kiyya qomoo kiyya ani kana hundumaa kanan jedhuutii fi eenyurraatti illee harka barbaadu miti. Wanti ani barbaadu waan tokko duwwaadha. Bara rakkoo kana keessa isa nu nyaatu wajjinis isa nu jaallatu wajjinis dhugaa uummata kana mee namoonni asirra jirtan namoota barbaadna naman barbaada namammas baay'eetu kana kiyaan naman barbaada yoo isinitti tole share godha yoo isinitti tole hiriyoonni kiyya namoonni amma live jirtan kun nama waan madde akkan argaddutti isa takka akkasii share gootan sin gaafadha. Ulfinnan dhabinaa ulfaadha. Egaa dhaloonni keenya yookaan dhaloonni akka fayyaatti socho'u barri irratti jigee jiru kun maatii isaa dhabee jira. Dachee isaa irratti qalamaa jira. Of dhabee jira. Kanaatii fi kadhaan irraa annamni hin gaafadhu. Qe'een keenya gaafa inni gubatu. Ani qe'een abbaa kootii Horroo Guduruu Wallaggaa Jaardagaa jaarteeti. Aliiboodhaati. Jaardagaa magaalaati agamsaati amuruuti qe'een abbaa kootii inni gubatu ija koon argeera. Irras dhaabadhee ilaale. Waanan gochuu danda'u godhe waanan gochuu hin dandeenye moodhiif. Kanarratti jijamaafis maaliifis wanti argadhes yookaan immoo wanti namarraa eegu hin jiru. Waanjoo garbummaa kana jala taa'ee eenyuyyuu waa waliin godhu waan ta'eef. Qe'ee abbaa kootii daaraa gubataa saattan dhaqee arge jaardagaasa ta'uu. Aliiboos haa ta'u amuruu agamsa hamma baadiyyaa isaatitti qe'ee abbaan ormaa barbadeesse sana ija koon hin arge. Dabalata qe'een abbootii keenyaadhaa najjoo gadiitii kan sababa abbaatiif qe'een barbadaa'e ofii kootiin dhaqee arge. Amma moo wanti ani barbaade namni hani dhabe yookaan qe'een abbaa utuu gubatu abbaan utuu du'u haati utuu qalamtu namni manarraa utuu buqqa'u maatiin utuu godaanuu
kan salaaleetu baay'inaas. Kan salaalee kanatti dhaga'ameef ani afaan duwwaadhaatiin miti. Ilma dhiiraa ilma abbaa taati. Kayyoo sabichaatii fi of kenne gammachuu qabu. Kan immoo dhugaan uummatichaa kanaa jedhee dhalootaaf ol dabarsee kaa'uu danda'u. Kan immoo ilaa mana gubataami waan darraan sinitti waan warra jaarsoo ta'aa jiran, waan qarreen gohaa ta'aa jiran, waan abooteen ta'aa jiran, waan ejereen ta'aa jiran, waan garba gurraachaan ta'aa jiran, waan wacalleen ta'aa jiran, waan kuyyuun ta'aa jiran sinitti. Qe'ee gubata. Loontu saama. Qonnaan qotan. Hoomaayyuu gochuu hin dandeenyu mee haa jedhu. Sababni isaa kan wal waraanu qaama hidhatee jirudha waan ta'eedhaatii fi karaa garaa garaati waan ta'eef garuu waan tokko gochuu hin dandeenyu. Uummata kana dhalataa isaa daa'ima isaa lubbuu keessatti eeguun hin danda'amu. Hamma garuu filannoo tokkotu dhibe. Filannoon tokkichi dhibe namni kamiyyuu darraa seenuu hin danda'u. Dildii karaa hundumaatu itti cufama. Miillaanis haa ta'u. Fardaanis haa ta'u. Gaangeedhaanis haa ta'u. Garuu ilma dhiiraadhaa qe'ee abbaa kiyyaa darraatti nageessumuu nan barbaada. Furmaanni maal jettaree? Falli maal jettaree? Lolachuu fi humna hin qaban. Kanaafuu falli ana bira jiru yookaan kan fala hidhee lafa kaa'u rakkoo uummata kanaadhaa silas kaabineerraa gaariin hin eegamu. Sababni isaa yoo gargar diigame malee kaabinee gaarii godhu hin argine waan ta'eedhaatiif. Yoo ta'e kaabinee xinnoo wayya qabdu booranatti hin argan hamman keessa deemetti. So dhalootichi dhaloota isa isaaf ta'uuf isaaf hin taane baay'ee adda baafatu miti shoorti meemoriidha waan ta'eef. Kanan jedhuutii fi obboleessa isaa adda babee irratti ajjeesanii abbaa isaa haadha isaa qalanii lafa buusanii namni irra deebi'ee yaadatu hin jiru. Bilicii xinnoo bira qabanennaan hundumaa dagan. Sanaa miti amma ka barbaadu. Dhugaan saba sanaa maalirra jira? Saba kanatti himuun sabni kun akkamittiidhaatiin jira? Yoomoo saba kana maal godhan lubbuu isaa xinnoo oolfachuu hin danda'ama uummata falachuu qabu. Isa kam isa hidhatee lolaa hin jirre kanatu akkamittiidhaan saba akkasumatti jumlaadhaatiin dhumu kana oolfachuu hin danda'ama. Uummati waan takka keessaa iyyuu hin qabne abbaa kan isa ajjeesu danuu. Kan isa galaafatu danuu. Uummata kanammoo uummanni wal harkaa fuudhee yoo oolfate malee taati jumlaadhaatiin yookaan walitti qabamaatiin dhumuun jaardagaa jaarteetti argeera. Sababni isaa kana jala galaatii ilaalaa lafee namaa lafee gubbee mataa namaa lafarra nammee jiru mukaan walitti qabneera argeera. Jumlaadhaan dhumuun sabichaa ture garuu nuyi walii keenyaatiin quba wal qabaannee waan qabnuun yoo harka wal hin qabne ittumaa badduu baanaadha sodaan kee. Kanarra caalaa moo saayitii ammaa kana ilmi warra jaarsoo achitti dhalatte. Ilmi qarree gohaatti dhalatte. Ilmi ejereetti dhalatte. Ilmi abooteetti dhalatte. Ilmi garba gurraachaatti dhalatte. Ilmi wacalleetti dhalatte. Ilmi kuuyyuutti dhalatte. Saba kanaatii fi wanta humna keetii gochuun dirqama. Ani ofii kiyyaati. Jara nama jedhe kana keessaati ilma tokko yoon argadde. Nama daandii isaa beeku. Lafa adeemu fardaan adeemu. Rakkoo achi as dhufu sana hundumaadhaa wajjiniin an hirmaadha. Sababni isaa dhugaan uummata kanaa ilaa uummatichi kanarra jiraa jennee waliima keenyatti himnee ol kaachuudhaatiif dhugaataa beekutu nurra jira. Kana maaliif hansiniin jedha? Waan salaaleetti ta'aa jiru quban qaba. Garuu ilma waan darraadhaatiif, ilma waan warra jaarsoof, ilma waan qarree gohaadhaatiif, ilma waan ejereedhaaf, abooteedhaatiif, ilma garba gurraachaadhaatiif, wacaleedhaatiif, kuyyuudhaatiif rakkoon kun yoo kana ta'e furmaata ta'a nama jedhu hin argine. Tokko kana hansiniin jedha. Lammaffaa wanta salaaleetti nan deebi'a. Lammaffaa gara begiitti hangabbu. Dhaamsa kiyya kana namoonni asirra jirtan yoo sheerii gootan natti ta'u. Dhaamsi kiyya kun begiitii natu biyya bulchaa warra jedhan yoo qaqqabe gaari maal gochuutu danda'ama. Falasaatti itti deebina. Warri begiidhaa kudharfee darbe keessa dheengaddaan
magaalaa begii ganda baadiyyaa taatiin walakkaataa illee hin seenne yoo ta'e haajaan tokko na deemsistee turte. Mandiin naqee mandiidhaatii ba'een ollaa otuun dubbisin darbuun moo sirrii miti xinnoo akka itti goruu ta'e irraatii darbe. Uummanni akka hin sochoone asiifachi akka hin deemne konkolaataan akka hin deemne waraana adda bilisummaa Oromootu jedhe. Uummanni akka ol keessa hin sochoone karaan cufameera. Uummati deebi'ee ta'a. Ka'ee rakka jedhetti moo uummati deebi'ee ka'e. Waan haaraa, waan fafaa, waan jibbisiisaa. Waan kanarratti waan warri nuyi mootummaa yookaan immoo nuyi bulchina warra ittiin jedhan waan isaan godhantu baay'ee na dhiba. Ani komee kiyya kan asiinsinii dhaamuutii fi yoo dhageessan gaarii yoo dhaga'uu baattanis immoo dhimma keessan jedheeta. Uummanni kun kilaashiin lolaan jiru. Maal gochuu qaba jettanii yaaddu? Erga akkasittiin jedhanii isaan ka'aniitiin booddee warra konkolaataa maaliif deemuu dhiistanii akka jechuun maaf dhumuu maa dudu'uu dhiistanii birrii 20,000 50,000 warra baajaaji irraati birrii 20,000 warri waan kaffalan hin qabne baajaaji isaanii ol deebisanii kaatan. Warri suuqee cufe warri suuqee akka itti gurguru dhabee cufe adabbiin isaanii birrii 10,000. Mee isin sammuu isa kamiitiin mataa isa kamiitiin uummata irra jirtan kan uummata abbaa keessaniif haadha keessan ta'e uummata waan nyaatu yuu rakkatee barbaadu argatee nyaanne kan akkasittiidhaatiin adabdu. Maal gochuu qaba uummanni kun? Ani kana wanta akkasiimuu isin warra begii malee Oromiyaa keessaa lafatti dhageenye hin qabu. Godina Wallagga lixaadhaa begii isinii lala bakka itti dhageenye hin qabnu gocha akkasii. Uummata karaa darbuu hin qabu, daandii irra deemuu hin qabu, lafa dhaquu hin qabu. Dhaabadhu ittiin jedhame yoon dhaabattu ta'emoo kunooti ittiin jedhame. Sirna qabna ittiin jedhame hin deemin yoo lubbuu kee oolfachuu barbaaddeef hin deemin ittiin jedhame. Maal haa ta'u uummanni kun? Sin jala jiru. Isintu jira. Mee maal ta'uu qaba ture? Isin immoo uummata kana isa kaan achii fuutan isa kaan silas waa'ee nama bituudhaa biyya namni itti gurguramaa jiru waan haaraa tokko inni immoo aanaa sayyoo nooleeti kan isaanii nan dhufu. Waan kana waan lamaati bantiniin jedha. Dhaamsa kiyya kana dhaamsa kiyya kana warra begiidhaatiif kanan jedhu. Waan takka keessanii waan badaa, waan salphina, waan salphoo guutummaa Oromiyaa keessa namni akka keessanitti waan akkasii godhe Oromiyaa keessa muunja. Amma nama baay'ee du'e jumlaanis awwaallee argine, jumlaanis boonyeefi argine, jumlaanis buqqaanii argine, jumlaanis ajjeesanii bakka tokkotti kafananii argine. Keessan immoo salphinni isaa maal? Abbaa keessaniitiif haadha keessan konkolaataan kiyya akka itti deemu hin qabu, suuqii kiyya akka itti gurguradhu hin qabu jedhe yeroo inni banuu qabutti gochi isin gootan akka Oromiyaatti isin tokkoffaadha. Akka jechuun uummataaf nama biraaf hin beeku uummataaf salphoon isinii achi hin jiru jechuudha. Kun beegiidha. Namni salphataan akka keessanii uummataaf hin jiru jechuudha. Uummanni kun dhaabi yerooti jette akkuma dhaabe waraanni adda bilisummaa Oromoo dhaabi yeroo jedhes dhaabuutiin ala filannoon qabu. Ati dhaabi ittiin jette kilaashirra keesse maal gochuu qabu? Suuqina cufamoo cufate konkolaataa na cufamoo konkolaataa na dhaabbate. Isa booddee kaan gaffuutee hiitamaa konkolaataa dhaabdette kaan immoo maallaqa saamtu. Akka Oromiyaatti tokkoffaadha. Beegiidha kun. Waan sinnabu mootummoonni addunyaa kanarraatti jajjaboodha ittiin jedhaman mootummoota danuutu kufe. Dhageenya hin argine illee yoo ta'e. Mootummaan bara baraatiin jiraatuuf mootiin bara baraatiin teessumni mootummaa bara baraatiin jiraatu hin jiru. Waan sinnabu
Kaabinoota warri xixinnoon amma abbootii faadharraa dhalatan kana salphisaa jirtan kun immoo utuma sirni keessan jiruyyuu jijjiiramuu maltu. Waan beekamaan hin jiru. Garuu salphoon isinii achi akka hin jirre boris isinitti. Waa'een keenya nama dhibaa miti. Waa'een keenya nama rakkisa inni beekamaadha. Waa'een keenya badaadha inni beekamaadha. Isa beekna. Biqiltuu hundumaa akka rakkoon jirus sirrumatti beekna. Garuu kan warra beekii kan adda godhe Oromiyaa irraati. Adda waan taataniiti. Abbootiin keessan haadhotii keessan akkasin godhina. Isa kana dhaamsa xinnoon sinii dhaame gara Salaaleetti nan deebi'a. Achumaatiin aanaa sayyoo noolee ni moodaqa. Sayyoo nooleeti nama gurgura. Namni akkamittiin gurgurama. Kaabineetu waraanatti nama erguutii fi nama bita. Namni inni bitate sun yoo gatii baase moo abbaan dhalaa moo nama sana dhufee mana hidhaatii bitata. Ajaa'iba kun. Yeroo sadii gurgurama. Ilmi dhiiraa sabboonummaa qabu. Ilmi dhiiraadha. Sabni kun kana rakkatee yeroo sadii gurgurama. Yeroo tokko bakkee irraa lafa inni taa'u gurguratu. Lafuma inni deddeebi'aa daandii irra deebi'aa qubatti qabanii gurguratu. Yeroo lammaffaa mana hidhaa keessaatii kaabineen kun fedhii isaan deemuu fedhattee bitatti walumarraatii bitu. Yeroo sadaffaa abbaa dhalasaa bitata. Sayyoon oole. Qeekaan jiraaf hin jiruu isaan beeku inni kun. Nama bibbitachuun. Noormaalii namni mana hidhaa galeennaan 50 wal gurgurachuun jira. Kan sayyoo kan noolee sayyoon oolee sayidhamu kanaamoo baay'ee badaadha. Takka. Teessoon har'a jirtan kun uummanni har'a irratti qabattan kun uummata haadha gadameessatti sin baate abbaa jilbataa keessaa baatan. Qotee bulaadha yoo ta'e waan hin qabneef waan qabu walitti qabeetu nama ateessumaati irra jirtu kanarratti teessiseetu barsiisee fidee asiinsi ka'e. Dirqama miidhattee si dhaluun qabdu. Haadhiti boossisaa jirtu kana. Nama bituun achii moo ajaa'iba. Lammaffaa dheengaddaa torban darbe. Namtichi muudamee ganda baadiyyaa deeme mucaa dubaraa jaallatee mucaa dubaraa sin barbaade san immoo gudeede. Obboleessi isaa obboleettii koo maaliif gudeedda ittiin jedhee gaafannaan obboleettii lamaaf obboleessa tokko gabbaaseetu intaluma sin jaalladhee gudeede wajjin bakka tokkotti walitti qabeera shan. Biyyaaree kun. Eshi biyya. Mee namoonni as jala jirtan danuudha. Mee afaan guutaati eeyyee biyyanaa jedhame. Biyya itti namatti waan barbaadan maxxansanii bal'eessan. Ansiniin jedhu dhiira caalu saayitii kana isa waraana. Waraana kamuu haa ta'u lubbuu isaa tokkitti laatee waraana. Bakka namni isa. Kun garuu sayyoon oolee inni jedhan kun aanaa sayyoon oolee inni lixa jalatti argamu kun maaliif ajjeestee dhameellee hin gaafadha. Otuu sababa siyaasa maal biyya miti kun otuu sababa siyaasa tokkootiif ta'e kanaa jedhamee itti maxxana. Du'a kanachumatti dhiisa. Eenyudha moomee ilma Oromoo taanee OMN miidiyaa OMN tokkicharraa kanaf sagaleechumaatiin naga. Mee eenyudha Salaale darraan akka kanatti jiraa jedhee ilmi isaanii quba qabu. Warri jaarsoo akkasitti jiru. Warri qarree gohaa akkasittiidhaan jiru. Warri abootii akkasittiin jiru. Warri jiree garba gurraachaan akkeetti jira. Wacalleen akkeetti jira. Kuyyuun akkasitti jira namni jira. Hin yaadattu yoo ta'e waggaa 3 dura yeroo maccaati warri maccaa kun xiqqoo humna qaban utuu akka cabuuta danda'amutti hin cabseen fuuldura jalqabaadhaan neetwoorkii irraa balleessa. So namni kan iyyuu neetwoorkii fiyya malee namaaf hin. Neetwoorkiin gaafa dhufee duudha namni akka inni ta'e kan beekan. Mee Salaalakkeettiin akka inni cabaa jiru. Salaalakkeetti akka inni duguugamaa jiru beektu. Faannoon achiiti alee. Wixineen nama isa tokkodha asii alee. Inni humna qabu tokko asiiti alee. Uummanni kun gonjii 5 gidduu jiru. Mee dhuguma wanta sabni kun ta'aa jiru narra beektuuti. Addunyaa kanarraa kan ta'ee jira. Kanan sinii jira. Salaalee kanan sinii kaasa. Warra beegii kanan sinii kaasa. Rakkinni uummatichaa wal qixxaachuu keessa darbee namni quba ol qabu hin jiru.
An torbee darbee mana barnootaa ijoollota Benishaangul Gumuuzirraati ari'atamanii fi ilmaan harka qalleeyyiidha warra ittiin jedhame. Wanta barruu kiyyarra jirturraati. Nama 450 kan ta'uuti mana barumsaatti erguudhaatiifan gara lixa biiftuutti gabbu'ee ture.